Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam oltan maatii keenya akkam nagaa fayyaa keessanii maatii Facebook keenya Facebook walaabuu baalee hordofuudhaa fi homaa baay'ee waan isiniif fudhatuun qabu filaw qofa filaw like share achi booda immoo odeeffannoo gaa tola bilisaan argachuudha wanni isin dhibe. Gaafii isin nu gaafattan bilbilli keenya nu rakkisee jira akkamii qulqulleessina vaayirasii homa ganuutti gabbuusee nu rakkisaa jira akka duraanitti nu dalagaan jiru warri jettanii bilbila keessan haquudhaaf jalqaba bilbila keessan keessa waan jiru seef godhadhaa bakka biraa irratti miimoo irra garagalfadhaa siimii keessaa baasa. Okay, kallattiimaan gara isin dabarsa siitingii isin fida siitingii isin yeroo isin fidu kunoo siitingiin kana settingi waliin cuqaafna. Okay, achi booda immoo settingiin keessan akkanatti isinii baasa setting ol ooftanii ol harkiftanii general management ka jedhu kan argitanii isa kana irratti cuqaaftan. Okay, ndooyitanii bilbila keessan haarawa godhachuuf vaayirasii garagaraa waan adda addaa waan itti guuttan karbaana homa itti guuttanii anatullaa alayka jettanii gartee abaarsi irraa jiraatu as restii kana dhooyitan bilbila keessan jalqaba waan hunda keessaa seefi godhatan jechuudha. Kunoo bakka kana Race Factory kana dhooftan akkana isin gaafata argitanii wanna kana hunda gana jalqaba emailii kee hin dagatiin emailii keetiif passwordii kee akka hin daganne ka bilbila googilii keetii anatullaahi yaa kalbii jedhiin emailii fi maarroo maali naan jettanii nan gaafatina ammas irra deebitanii maaliif isin barsiisee jira emailii keessanii fi passwordii keessanii hin dagatina. Amma kun waan emailiin googilii kiyyaa kana emailii googilii keetii akka hin daganne jalqabuma eegachi seente emailii googilii kiyyaa maal akkam jira jedhi ilaali passwordii waliin. Okay, achi booda oloofta asirratti cuqaasta bakka kana argite gaafa bakka kana geette passwordii si gaafatti ilaalaal passwordii si gaafata habiibii kiyya passwordiin kan si gaafatu ka bilbila keetiiti gaafa passwordii kanatti nayite alaaxuul dhumate jechuudha. Jireenyi jawaala sanii haarawatti deebi'ee jira. Galatooma ulfaadhaa walaabuu baalee waan garagaraa isin barsiisaa filaw share like godha. Anammoo hanqina daataa waan qabuuf online irratti isin barsiisuu hin dandeenye baajatni harkaa gabbu'ee jira. Akkamii jiruu maal fakkaatti ijoollee dhiifama naa godhaa argitanii haala kanaan amma laal isin barsiisa ture maal isinii godhare na sinjaaladha foleeyyan kiyya passwordii irratti guutaa emailii akka hin daganne passwordii keessan akka hin daganne jawaala keessan qulqulleessuudhaaf jalqaba Google email and the password Google fi emailii keessan isin barsiisee ture waa'ee emailii amma irra deebi'ee isinitti himu na barattoonni kiyya warra mataan dhagaa hin fedhu warra mataan dhagaa akkam feene anuun beeytanii na barachuu qabdanii nu hordofuu keessaniif baay'ee galatooma sammuun keessan smartii ta'uu qabaa galatooma ulfaadhaa xumureen jira. Share like filaw hiriyootuma keetiif illee gadhiisi gaaboo na daqiiqaa sadii kan caalle dhageeffachuu kee gartee waan bu'aasi qabu argite jalqaba general management kan akka hin daganne walumaa galatti achi dhooftaa irra deebiidhaan resti gootaa bakka kana namoonni tokko amma kunniin illee kurriin rakkoon qabu kunniin bilbiluma kee cuftee akkas maal gochuudha bareedaadha garuu irra caalatti kana hayxee vaayirasii keessaa haquu jechuudha. Amma sooftiweerii kee haarawa deebi achi dhooftaa dhumate waan keessaa qabdu seevii godhii CD kaardii keessa baasee miimoorii keetii googilii akka hin daganne emailii fi googilii achi booda jawaala kee afaan irratti deeffattee accept gochuudha xiqqoo